Taateen Sumayyaa fi Aayyuu akkuma itti fufetti jira. Egaa hordoftoota kiyyaa Aayyuun akkuma beekamu asiin durallee qoricha dhugdee ammas qoricha dhuguuf sadii bitattee jirti. Qorichi isiin dhugdu kun akkamii? Kaasiin dura dhugdellee waa isiin goone ammallee ittuma deebitee bitattee dhugaa jirti moo akkamii? Waan himaan isaatu moo qorichuma isiin ajjeefne nama jechisiisa. Akkuma asirraa argitan kana qoricha sadii bitattee jechuudha. Sa'idoon gara Goondarii deemaa jedheeni isiin hin deemin jetteeni Sa'idoon dinnaan isiin immoo du'eetiniin awwaala kiyyan awwaaltee Goondariin deemta malee Goondariin akka hin deemne jettee odoo isiin didduu Sa'idoon immoo giddiin Goondariin deema jedhee harkaa ba'e aarii isaa immoo isiin as garagaltee qoricha sadii bitattee amma dhugee yani lulluuqima irratti dhugee of ajjeesa. Amma waan sooma ta'eef dhuguu hin danda'u. Lulluuqima eeggadheetumaan dhugaa jettetiniin akkuma asirraa argitan kana qoricha sadii bitattee qophooftee jirti jechuudha. Akkuma gaafa Sa'idootti heerumteerraayyuu akkuma gaafa Sa'idoo hin jaaladha jettee jalqabdeerraayyuu isiin qorichuma dhugaa jetti. Bultiin giddiin hin taatu yoo wal jaalatanii yoo rabbiin haala nama mijeesse malee bultiin giddiin hin taatu jechuudha. Aayyuun amma yoo Sa'idoon niitii isaa walaatiif ijoollee isaatiif garagarana inni jedhu isiin immoo akka inni kana caalaa olii gad deemee soquun barbaaddu ammallee Goondariin deemu isaa kana isaaf sodaattee jirti. Egaa hordoftoota kiyya assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Kabajamtoota fi daawwattoota hordoftoota YouTube channel kiyya jala argamtan welcome. Ashama harka fuuni hundumti keessan alaaf biyya keessa amantii kutaa ganda osoo hin jenne baga jiraattanii warroonni jalqabarraa hanga mana hordoftan hedduunaaf galatooma. Warroonni haarawaa taatanillee welcome. Ani haa dhufu baga nagaan dhuftan gama YouTube channel kiyya isin simadhee jira. Seenaa maatiin haftaan jajjabeessa isiniin jedha. Baga nagaan dhuftanii gara YouTube channel kiyya isin jedha. Egaa hordoftoota kiyya viidiyoon kiyya Aayyuuf Sumayyaati. Akkuma argitan Sumayyaan viidiyoo Aayyuu irratti deebii kennitee jirti. Ati amma garaana nyaattayyuu dura sitti aaraa ture amma garaana nyaattayyuu gizee maraa ammaararamte qoricha dhuga jettaa. Sa'idoon immoo sii dhagayaa hin jiru. Jecha kan kee ishii jedhaa hin jiru. Bakka amma sirraa beeksisaa akka ammaararamte dura akka Sa'idoon si anarratti fuudhee hedduu aaree amma garuu baay'ee garaana nyaattee jirta. Maaliif ammaararamtee lulluuqii bakka lulluuqii nyaataaf qophooftetti dawaa nama ajjeesu kana bitattee of ajjeesaa. Goondariin hin deemini of ajjeesaa jetteetiniin akka malee dhaadatti. Dawaan isiin fudhattu kuni dawaan namni gizee tokko yoo dhuge irraa hafuu hin dandeenye kanatti isiin gizee hedduu dawaa dhuga. Asiin durallee Sa'idoon bitee kenneefi yani inni asiin dura bitee kenneef sanillee dhugdee waa godhuu dhabe moo akkamii waan hin nama dhibaa jechuudha. Anana dhibee olii jechuudha. Isin hoo maal jettan hordoftoota kiyya? Asiin durallee gaafa isatti awwala heerumtu qoricha dhugdee lammatallee Sa'idoon hin biteefi ani sanillee dhugdee fixxee amma kanallee dhuguufi moo waan biraati qoricha fakkeessitee bitattee Aayyuu akkas nama fakkaata dubbiin. Akkasii Sumayyaalleen ani hin barbaadu Sa'idoon simaaf haa taa'u. Waa'ee amantaa isiit irratti illee ganaa maatii kiyyaa mari'adhaa. Maatiin kiyya gara amantaa kanaatitti deebiinaan jedhe malee haga sila amantaa kiyyan jijjiirannee jettee jirti. Durallee dubbattee jirti obboleeyyan kiyya maatiin kiyya amantaa kana jijjiirii ijoolleellee jijjiirii jedhaniin isiin deebiin kennine ganaa deebii kenniti. Damboota itti ilaala jettee osoo amantaa Islaamaa kana jijjiirachuu baattee amantaa Islaamaa jechuun amantaa kabajaati. Amantaa isa dhugaati jechuudha. Akkuma asirraa argitan kana Sa'idoolleen Goondariin deemu qophaa'ee karaa jira jechuudha. Aayyuu harkaa didee deeme Aayyuun hin deemin asuma jechuuni.
sababa aarii Sa'iidoo Aayyuun qoricha sadii bitattee dhuyde. Akkasii Aayyuun gisee maraa adada aartuun qorichuma dhuydi. Kuni uummata miidiyaa kawaa namarraa laalu jechuudha. Kana barsiisuu jedhama. Waan akka qorichaa kana osoo ofirraa dhiifte dhiirri yoo aaree ka ofii niitii ofii dhabe ijoollee ofii dhabe akkuma san Sumayyaalleen mooyaa hin qabdu naan jedhe Sa'iidoon Aayyuun itti gisee maraa mooyaa hin qabdu naan jedhe Sumayyaa wayya naan jedhe dhugaadha. Ta niitii ganamaa geettu hin jiru waan fedhellee taatu niitii maganamaa wayyaa akkasii Sa'iidoolleen akka Sumayyaan jettutti amma Aayyuun isa jaalattu waan isa jaalattuuf waan isiin hin taane hin jiru jechuudha. Bu'aa bayii hedduu buute jaalala Sa'iidoof jettu bu'aa bayii hedduu buute isa waan jaalattuuf jechuudha. Akkasuma inni immoo Sumayyaa barbaada. Aayyuun immoo akka malee isa jaalatti. Gondariin deemuu isaa kanaaf baay'ee sodaattifi jechuudha. Rabbiin isaa eeguu jechuudha bakka deemettu. Sumayyaallee Rabbi walitti haa deebisu. Maaliif innillee amma haguma fedhe osoo Aayyuullee jaalatee qalbii isaa gadi hin tasgabbooftu ijoollee ofii argata.